guys, akkam jirtu nagaadha. Yeroo darbe akkuma isinitti himee ture viidiyoo gaggabaabaa waa'ee forex haala akka ta'e fudhadheen gara keessan dhufadheen ture. Egaa akkuma isin beektanii sooshaal miidiyaa garaagaraa irraa waa'een forex afaanota adda addaan hin darba nageessu deemaa yaada. Kun forex chaanaalii haaraadha afaan Oromoodhaan kan isiniif dhiyaatu jechuudha. Maatii isa chaanaalii kanaa ta'uudhaaf viidiyoo kana like, subscribe, share gochuu akka hin dagatinaa isiniin jechuun barbaada. Egaa irra bal'inaan waa'ee maalii haasofnu yoo jettan waa'ee forex maalidha gaaffii jedhu waa'ee forex hojjechuudhaaf jalqaba gaaffii forex maalidha jedhu baruun barbaachisaadha jedhee yaada. Kanaaf kallattiimaan gara viidiyoo kana yookaan gara gaaffii kanaa deemnaa jechuudha. Forex maali kan jedhuu fi forex jechuun tradingii maallaqa biyya alaa wal jijjiiruudhaan kan hojjetamudha jechuudha. Forexiin kunis maalinni addunyaa irratti guyyaatti yoo xinnaate doolaara tiriliyoona 6.6 olidha kan hojjetamee oolu jechuudha. Kanaaf guyyaatti tiriliyoona 6.6 hojjetamee oolu jechuun kunis kan hojjetu sa'a 24dha. Torbanitti guyyaa 5 hojjeta jechuudha. Torbanitti guyyaa 5 guyyaa lammii sanbata sanbata guddaa hin hojjetamu cufaadha trade gochuu hin dandeenyu. Marketii kana irratti kan hojjetaman baay'inaan yookaan kan gurguraman kan bitamanis maallaqoota biyya alaa kan gosa adda addaa kan garaagaraa kan chaayinaa yookaan kan jaappaanii garee gurguddaa yookaan maallaqoota gurguddaadha jechuudha. Akkasumas albuudota garaagaraa kiriptoo kaaransii fi aksiyoona kaampaanota gurguddaati jechuudha. Innis maalidha wantoota adda addaa bitanii fiicharii kan gurguratanii kaampaanii garaagaraati jechuudha. Kanarratti kan hirmaatan namootni kanarratti bitanii gurguran maal jedhamu? Forex trader jedhamu. Isaanis bituu gurguruudhaan bu'aa guddaa argatanii kan oolanidha. Akkasumas kisaaraa garaagaraaf godhamu jechuudha. Haala gabaa sanarratti dhaga'in hundaa'u istiraateejii isaanii irratti dhaga'in hundaa'u. Kan lammaffaa maalidha? Forex jalqabuudhaaf maaltu nu barbaachisa gaaffii jedhamuu fi bilbila yookaan laaptooppii kana jechuu dandeessu. Kan garuu jalqaba konseptii waa'ee forex xuutti qabaachuu qabna. Innis maal beekumsadha. Beekumsa hin qabnu ta'anii jennaani wanta kana hojjechuu hin dandeenyu. Maaliif istiraateejii adda addaa gaafata, pilaanii adda addaa gaafata, saayikooloojikaalii, istiraateejikaalii wantoota nuti hojjennudha jechuudha. Lammaffaan maal obsatu nu barbaachisa. Nun obsinu taanaan fakkeenyaaf ajajnee yookaan bituu yookaan gurguruu seel goone yookaan baay'ee gochuu dandeenya. Kanarratti haalli gabaa jijjiiramuu danda'a yookaan ol ka'uu danda'a yookaan gadi bu'uu danda'a. Kan hundumaa keessatti obsinee eeguu qabnaa jechuudha amma dhumaatti profitable trader ta'uudhaafi. Kanaaf akkasumas egaa gara maateriyaalaatti gaafa deebinu maateriyaalii garaagaraa taabileetii yookaan deeskitooppii laaptooppii fayyadamuu ni dandeenya. Moor garuu deeskitooppiin itti fayyadame hin filatama jechuudha. Maaliif bal'aa gatiitiif wanta hundumaa agarsiisuu danda'a. Aksesii gochuu dandeenya karaa salphaadhaan. Akkasumas ajandaa yookaan dabtara nootii itti qabannu nu barbaachisaa jechuudha. Maaliif gaafa binnu yookaan joornaalii gaafa tireed gaafa goonu karaa ittiin buufannuu fi karaa ittiin kisaarru adda baafnee barreessine yookaan irratti hojjennee milkaa'uu gatii dandeenyu fedhachuudha. Gara biraan maaltu barbaachisaa? Trading view fi maateriyaalii adda addaa pilaatfoormii MT4, MetaTrader 5, MetaTrader 4 jedhamu. Akkasumas C-Trader isaan baay'eedha. Kun gaaffiidha jedhee yaadu. Kana fayyadamuu dandeenya ittiin hojjechuudhaaf. Akkasumas maallaqa barbaachisu kana hojjechuudhaaf gaaffiin jedhu yoo jiraate maallaqa yeroodhaaf diimoo akkaawuntii fayyadamuudhaan kan riifandii foonii fayyadamuu ni dandeenya. Ni kennu fakkeenyaaf FBS kana keessa fakkeenyaaf godhadhee fayyadamuu ni danda'a. Innis maalidha? Leezilaat boonis kan jedhamu nu kenna. Diimoodhaan hojjechuu dandeenya. Diimoo kanarratti hojjennee yoo nuun profitable taane amma doolaara 140 akkasumatti nu kennuu danda'a jechuudha. Kanaaf kana yoo fayyadamne akkasittiidhaan guddisuu dandeenya baalaansii keenya. FBS develop kuni egzaamii erga nu kenne booda hojjennee profitable trader ittiin ta'uu ni dandeenya jechuudha. Har'aaf viidiyoon qabadhee dhufe kanadha. Galatoomaa waan ilaaltaniif itti fufa paartii ooltuunsa. Kanaaf obsaan hordofaa akka irraa barattanis abdiin qaba. Maatii YouTube chaanaalii kana akka taataniif viidiyoo kana likes, share, subscribe gochuun dagatina. Galatooma.